Sharafoota maallaqaa ilaalchisee jechuudha. Guyyaa hardhaa maarchii 17 baatii 3,2025 jechuudha. Awustiraaliyaa doolaar, Kanaadaa doolaar, yuuroo, Swiss firankii akkasumallee Ameerikaa doolaar, Chaayinaa heewaan, Omaan riyaal, paawundi sterlingii, Kuweet diinaar, Bahariin diinaar, Saawudii riyaal, Dubaay diraam, Joordaan diinaar, Turkii riilee, Ijipshaan paawundi, Israa'el sheeqeel, Yemenii riyaal, Indiyaan ruupii akkasumallee Kaatar riyaalii jechuudha. Biyyoota 19 isinii qabadheen dhufeetiin jira. Egaa sharafni akkuma isiniin jedhee guyyaarraa gara guyyaatti jijjiirama bakka tokkoon dhaabatu laayivii irratti illee bakka tokkoon taa'u daqiiqaan jijjiirama jedhee isinitti himeen jira. Asumaan immoo nagaan dagannee nagaan koo lafaaf bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya warri mana koof haaraa taatan laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun gara maatii kootti dabalama. Akkasumallee immoo hiriyootan keessaniif sheer godhaa walii hiraa isiniin jedha. Waa hundayyuu beekuun barbaachisaadha jechuudha. Yoo waa beekan gaaf tokkoof nama fayyada. Kanaafiyyuu itti fayyadamaa isiniin jedha. Isin fayyadas je'eetiin abdiin qaba jechuudha. Egaa akkuma beekamu sharafa guyyaa har'a kananii isinii fidee dhufee karaa gabaa gurraacha yookiin bilaak maarketii akkasumas immoo Hawwaala. Namoonni tokko Hawwaala maayinni kan jettanislee ni jirtu jechuudha. Yoo amma fakkeenya madaamiitti yoo himtan Hawwaala yoo ati jette malee yoo ati gabaa gurraachatti sin dhagahanii Hawwaala jechuun Arabiffaanidha. Bilaak maarketiin immoo gabaa gurraacha jechuudha. Kanaafuu namoota baay'eetu Hawwaala jechuun maali kan jedhu koomentii jalatti argeen jira. Asumaan warri Beeruut jirtan Ameerikaa doolaaritti qabadhaa isiniin jedha. Yaada qeeqa gaaffii qabdan immoo koomentii jala kaahaa taayimii yeroon argadhu isiniin deebisa jechuudha. Kanattaan sun gara sagantaa keenyaatti hin galla jechuudha. Egaa Ameerikaan doolaarri tokko guyyaa har'aa 154.52 oolee jira. Egaa isa kaleessaarra saantiba xiqqishuu gadi qannasee jira jechuudha. Gaduma qannasaa adeemaa jira samoona kana keessa jechuudha. Maaliif ol yoo guddate waan nu fayyadu tokkollee hin qabu. Waan nuti baay'ate biyyarraallee qaala'insi jireenyaa akka inni itti abidda buuseeru baay'een keessan beektu. Baay'ina birrii ilaalla malee waan itti binnu waan itti fayyadamnu immoo baay'ee miidhaa qabachuudha. Inni itti aanu immoo yuuroodha. Yuuroon tokko guyyaa har'aa 168.28 oolee jira. Innillee akkuma beekamu birrii tokko qannasee jira jechuudha. Isa kaleessaa irra inni itti aanu Swiss firankiidha. Swiss firankiin tokko karaa ethioblakmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 174.47 oolee jira jechuudha. Akkasuma innillee qannasee jira. Inni itti aanu Kanaadaa doolaaridha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa ethioblakmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaa 107.56 oolee jira. Inni itti aanu Awustiraaliyaa doolaaridha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin ethioblakmarket.com 97.80 oolee jira. Kunillee saantiba xiqqishuu saantiba torba bichaa qannasee jira jechuudha. Inni itti aanu Chaayinaa heewaanidha. Chaayinaa heewaan tokko karaa ethioblakmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaa 21.36 ooleera. Inni itti aanu immoo Swiidin kiroonidha. Swiidin kiroon tokko karaa ethioblakmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 15.24 oolee jira. Akkasumallee Omaan riyaalidha. Omaan riyaalli tokko karaa ethioblakmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 401.85 oolee jira jechuudha. Akkasumallee paawundi sterlingiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa ethioblakmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaa 200.13 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Kuweet diinaaridha. Kuweet diinaarri tokko karaa ethioblakmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 502.52 oolee jira. Egaa akkuma beekamu Kuweet guyyaa har'a saantiba 40 malee hin qannasnee jechuudha. Inni itti aanu Dubaay diraamidha. Dubaay diraamni tokko karaa ethioblakmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 42.13 oolee jira jechuudha. Egaa guyyaa kaleessaaf isa har'aa irratti kaleessa 42.7 ture. Saantiba xiqqishuu dabalee jira jechuudha guyyaa har'a.
akkasuma Saudi Arabiyaa riyaalidha. Saudi Arabiyaa riyaalli tokko karaa ethioblagmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 41.22 oolee jira. Egaa akkuma beekamu Saudiin illee saantima xiqqoo gadi qannasee jira jechuudha isa kaleessaarrallee. Egaa dabalataan immoo warri Saudi Arabiyaa jirtan maallaqa keessan akkaataa isin itti ergattanii guyyaa kaleessaa isinitti himee jira. Namoonni maallaqni guddaa qabdan 27 ergamaa jira. 27 jechuun immoo tokko isheetu 27 toon taane maallaqa qabdan sana 1,000 baaiftanii deebistanii immoo 27 hirtuu jechuudha. Akkasumallee namoonni birrii xiqqoo qabdan immoo birrii qabdan sana isinis 1,000 baaiftanii deebistanii immoo 27.50 hirtuu jechuudha. Garaagarummaan birrii baay'ee fi birrii xiqqoo biyya Saudii keessatti haga humna keen ergattatoon taane namni birrii qabuu fi namni birrii xiqqoo qabuu fi guddaa qabu garaagarummaa qaba jechuudha. Akkoota biyya warra kaanii miti. Inni kun immoo baankiitu kana godhetuun taane ilaalcha namaati jechuudha. Ilaalcha namaa. Yaani maal fiduu yookiin immoo maal godhu isa jedhamurraa kan ka'e ilaalcha namaati malee kuni baankii miti. Baankiin qixxeemadha. Xinnaas ta'ee guddaas ta'ee qixxeemadha jechuudha. Garuu namootatu kana godhaa jechuudha. Kuni bartee dur asimaa aseesaa duratti wal barsiisatanii daldala wal jalaa barachaa ufee malee kuni baankii miti jechuudha. Ilaalcha namaa jechuu barbaadeen walumaa galatti. Inni itti immoo Joordaan diinaaridha. Joordaan diinaarii tokko karaa ethioblagmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 218.20 lamaan oolee jira. Akkasumallee Bahreen diinaaridha. Bahreen diinaarii tokko karaa ethioblagmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 410.67 oolee jira jechuudha. Qaqannasaa deemaa jira. Kaleessa 411 ture. Inni itti immoo Turkii riileedha. Turkii riileen tokko karaa ethioblagmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 4.22 oolee jira. Akkasumallee Indiyaan Egyptian poundidha. Egyptian poundiin tokko karaa ethioblagmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 3.5 oolee jira. Inni itti immoo Israa'el shiqilidha. Israa'el shiqil tokko karaa ethioblagmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 42.40 oolee jira jechuudha. Inni itti Yemen riyaalidha. Yemen riyaalli tokko karaa ethioblagmarket.com 0.62 oolee jira jechuudha. Akkasumallee Indiyaan rupiidha. Indiyaan rupiin tokko karaa ethioblagmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 1.77 oolee jira jechuudha. Egaa hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya viidiyoolee ani gaggabaabduu isin biraan gahu isin immoo laayikii gochuudhaan sheer gochuudhaan hiriyootan keessan bira akka geessiftanii viidiyoo koo hanga dhumaa vaayiraalii akka godhatuu fi akka daawwattan abdiin qaba. Hanga turtii biraa yookiin immoo viidiyoo gosa biraatiin walitti deebinutti nagaannaa tura. Dhugaa dubbachuuf viidiyoo kanarraa si'ashan waamanii si'ashan jechuudha. Dhugaa waaqaa baay'ee ulfaata nama daana kana keessa.